Akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa News Network irraa oduun isinitti hima oduu waliin badhaatota akkalaati. Qaamotni alaa wayita Gaanfa Afrikaa Goolessuuf deeman Waanan Callisee Taa'uufii Qabu jette Itoophiyaan. Biyyoonni godinichaan ala jiran nageenya Gaanfa Afrikaa booressuuf tarkaanfii yeroo fudhataa jiran kanatti Itoophiyaan ustee kan ilaaltu hin ta'u jechuun mootummaan kaleessa beeksiseera. Karaa ministeera dhimmoota alaatiin ibsi ba'ee akka jedhutti Soomaaliyaa keessatti nagaa buusuuf loltoota jiran kan biraatiin bakka buusuuf wayita gamtaa Afrikaa hojjetaa jiru kanatti wanti Soomaaliyaa keessatti raawwatamaa jiru kan Itoophiyaa yaaddessuu fi godinicha qormaata hamaa keessa galchuu kan dandeessisudha. Soomaaliyaan qaamota alaa kan abjuu Gaanfa Afrikaa gooluu qaban wajjin hojjetaa jirti jechuun mootummaan Itoophiyaa amma ifatti himateera. Waan Soomaaliyaan qaamota kana wajjin gochaa jirtu godinichatti balaa tilmaamamuu hin danda'amne fiduuf deemaa jedha. Qaamonni alaa Soomaaliyaa keessaan nageenya godinichaa daranuu booressuu fi bu'aa yeroo gabaabaaf wixxifataa jiranitti hin milkooftani kan jette Itoophiyaan balaa dhufuuf kan itti gaafatamuuf jiru isaanuma mataa isaanii akka ta'e beekuu qabu jettettis. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed torbee dura gara Kaayiroo deemanii gita isaanii Abdul Fattah al-Sisii wajjin dhimmoota tumsaa fi leenjii waraanaa Soomaaliyaaf godhamu irratti akka waliif mallatteessanii deebi'an kan beekamudha. Torbee kana keessa Masriin meeshaa waraanaa gurguddaa dabalatee loltoota ishii xiyyaara lamaan Soomaaliyaa galchuu ishii qondaalota Soomaaliyaa fi dippiloomaatota irraa mirkaneeffachuusaa Reuters gabaaseera. Gibxiin waggaa 40 booda loltoonni ishii gara Moqaadishootti amma kan ergite karoorri Ijiptii loltoota 10,000 Soomaaliyaa keessa qubachiisuudha. Sababa hulaa galaanaatiin atakaaroo Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu ka'een waan Kaayiroon gochaa jirtu nageenyaa fi birmadummaa Itoophiyaaf yaaddessaadha. Loltoonni gaaddisa gamtaa Afrikaa jalaan nagaa Soomaaliyaa keessaa eegaa jiran sadaasa dhufuu yeroo isaanii fixanii wayita bahan loltoonni Ijiptii bakka bu'uuf akka jiran Soomaaliyaan beeksisteetti. Waraana biyyaas ishiitu naaf leenjisaa jetteetti. Hassan Sheikh Mohammed yeroo hedduu gara Asmaraa fi Kaayirootti deddeebi'anii dhimma hulaa galaanaa wal qabsiisanii biyya kana irratti tumsa kadhataa jiraachuun ni beekama. Finfinnee keessatti har'a mana irratti dhagaan jigee namoota 3 ajjeeseera. Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa 13 keessatti dhagaan guddaa tokko konkolaataa mana jireenyaa irratti jigee du'aatii namoota 3f sababa ta'eera. Dhagaan gaara irraa konkolaatee mana cabsee seene sun namoota mana keessa turan 3 ajjeesuu malee 8 lubbuun bahaniiru. Isaan kana kan baraaree hojjettoota ittisa balaa abiddaa magaalittii akka ta'e koomishiniin hojii ittisa balaa magaalaa Finfinnee ibse. Sababni dhagaan sun konkolaataa mana cabsee seenee fi hin dhagahamne. Ganna kana bokkaan akka malee roobaa waan jiruuf bakka hedduutti lafti citee lubbuu qaamaa fi qabeenyarra balaa guddaa geessisaa akka jiru waan guyyuu dhagahamu ta'eera. Ambaasaaddarri Ameerikaa hooggantoota bulchiinsa yeroo Tigraay fi adda bilisummaa uummata Tigraay waliin marii bu'aa qabeessa taasisnee jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa daawwannaa guyyoota 3 Maqaleetti taasisan wayita xumuran ibsa kennaniiru. Ibsa karaa imbaasii isaanii baasaniin dhimma waliigaltee Piriitooriyaa irratti hooggantoota olaanoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi adda bilisummaa uummata Tigraay waliin qofaatti marii godhaniin bu'aa qabeessa taasisuun ibsameera. Ambaasaadarichi qondaaltota olaanoo garee lamaan waliin wayita mari'atan waliigalteen nagaa Piriitooriyaa irratti irra ga'ame naannichaaf bu'uura nagaa fi tasgabbii waaraa ta'uu cimsanii ibsuu isaanii imbaasichi eereera. Dhimma walqooduu hooggantoota dhaabichaa garee Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el gidduutti uumame ilaalchisee ibsa ba'e sana keessatti waan jedhame hin jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa odeeffannoo kana fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodaniin ambaasaadara Maasingaa waliin dhimmoota Tigraayiif barbaachisoo ta'an irratti mari'anneerra jedhan. Addi bilisummaa uummata Tigraay gama isaatiin ibsa baaseen ambaasaadarichi dura taa'aa dhaabichaa Dabratsiyoon Gabre Mikaa'elii fi itti aanaa isaanii Amaanu'eel Asaffaa waliin mari'achuu beeksiseera. Lamaan isaaniiyyuu qabiyyee fi keessa marichaa hin ibsine. Hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa
6,000 caalan beenyaa malee hojiirra gaggeeffamuuf akka jiran himatu. Hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa 6,000 ol ta'an karaa dhaabbata Commercial Nominees jedhamuutiin qacaramanii gita hojii loobii fi dameewwan baankichaa guutuu biyyattii keessaa hojjechaa turan amma hojiirra gaggeeffamuuf jira jechuun himataa jiru. Hojjettoonni kun Hagayya 25,2016 akka lakkoofsa gi'izii irraa eegalee walii galtee hojii isaanii akka addaan citu xalayaa akeekkachiisaa dhaabbata Commercial Nominees irraa isaan qaqqabeera. Sababiin isaa immoo dameewwan hojii waan walitti makameefidha. Kanaan dura baankichaaf hojjettoota kan dhiyeessu dhaabbata Commercial Nominees jedhamudha. Amma garuu baankichi opereetera faayilaa fi loobii nu hin barbaachisu hojjettoota kootiin nan hojjechiisa jechuun walii galtee isaanii addaan kutuuf akka jiru natti himaniiru jechuun kan gabaase Addis Standardidha. Afrikaa keessatti xaariin dhibee maariyee to'achuuf taasifamu rakkoo maallaqaan danqameera. Dhibeen Mpox yookaan maariyee jaldeessaa jedhamuun beekamu ka'umsi isaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Kongooti. Akaakuun vaayirasii dhibee kanaa inni haaraan ammas achumaa ka'ee Afrikaa fi addunyaa irratti babal'achaa jiraachuu fi balaa guddaa ta'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa torbee darbe keessa ibseera. Talaalli dhukkuba kanaa Afrikaaf dhiyeessuuf maallaqni dhaabbata fayyaa addunyaas ta'e karaa gamtaa Afrikaatiin argame 10% hin caalle. Talaalli kennamuu oomishuuf biyyoota Afrikaa hubamaa jiraniif dhiyeessuuf horiin barbaachisu $200 kitila 200 fi kitila 45 keessa haga ammaatti kan argame gamtichaaf Koongoo irraa qofadha. Innis $200 kitila 20 akka ta'e hoogganaan giddugala to'annoo dhukkuba gamtaa Afrikaa Dr. Nigaash Nigaangootu beeksise. Afrikaan qoricha talaallii darzana kitila 10 waan barbaadduuf yoo gargaarsi dafee argamuu baate dhibichi balaa guddaa geessisuuf akka jiru giddugalli to'annaa dhibee gamtaa Afrikaa dursee akeekkachiiseera. Haga yoonaatti biyyoonni arjooman Faransaay, Jarmanii fi Ispeenidha. Gamtaan Awurooppaa fi dhaabbata qoricha oomishu kan Niizerlaandis Baavariyaan Noordik jedhamu waadaa galaniiru. Qorichi talaallii maariyeef oolu bifa gargaarsaan kennamaa jiru Afrikaa keessaa biyyi dursitee fudhatte Naajeeriyaadha. Dhibichi achitti babal'achaa jiraachuutu himama. Hooggantoonni Afrikaa fi Chaayinaa torbee dhufu keessa wal arguuf jiru. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa torbee dhufu keessa gara Chaayinaa deemuuf jiru. Sababiin isaa immoo waltajjii marii Chaayinaa Afrikaa yeroo yeroon godhamu irratti argamuuf akka ta'e dhagahameera. Mariin ammaa kun guyyaa 5 kan turudha. Ijoon marii bara kanaa dhimmoota kan akka qonnaa, nageenyaa fi sabta'iinsa Afrikaa keessaa akkasumas Chinaa Beeltiroowwan inaataatiif jedhamu irratti ta'a. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimedii fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afiwarqi warra achi deemuuf jiran keessa jiru. Mootummaa Sudaan bakka bu'anii akka irratti argamaniif kan affeeramanii fi qophiirra kan jiran ajajaa waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniiti jedhameera. Al-Burhaanii fi warri biyyoota isaanii bakka bu'anii gamas deeman pirezidaantii Chaayinaa fi gitoota isaanii kan Afrikaa wajjin qophaatti dhimmoota waloo kaasanii dubbachuun isaanii hin oolu. Eenyu waliin akka wal dubbisee fi taa'e waliin mari'ate kan jedhu dhumarratti kan achirraa maddeen gabaasan ta'a. Dooniin meeshaa waraanaa Israa'eliif geessuuf ture jedhamte tokko Afrikaa keessatti qabamteetti. Dooniin meeshaa waraanaa fe'ee deemaa turte tokko buufata galaanaa Naambiyaa irratti to'atamteetti. Mootummaan Naambiyaa doonii sana kan qabee fi boombii fi meeshaa waraanaa dhodhoowu fe'ee waan deemuuf akka ta'e ibseera. Dooniin boombii fi meeshaa lolaa akaakuu adda addaa feetee galaanarra imalaa turte sun kan qabamte wayita ishiin buufata galaanaa Naambiyaa Waalvis Bay jedhamu irra dhaabbattee waan biraa fe'achuuf turtettidha. Meeshaa waraanaa fe'uun ishee erga barameetii doonittiin qondaalota biyyattiitiin akka hin sochoone ugguramteetti. Naambiyaan doonittiin eessaa akka kaate hin barre jetteetti. BBC'n garuu Veetinaam irraa kaatee gama kaabaa gara Israa'el deemaa akka turte madda isaarraa mirkaneeffachuun beeksiseera. Afrikaa kibbaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduu duula Israa'el Gaazaa keessa itti jirtu yakka sanyii Filisxeemotaa fixuuti jechuun balaaleffatu. Afrikaan kibbaa biyyoota gaarii waliin ta'uun mootummaa Israa'eliitiin yakka sanyii balleessuu fi yakka waraanaatiin mana murtii mootummoota gamtoomaniitti akka himatteettu kan yaadatamudha.
Abbaan qabeenyaa telegiraamii mirga wabii yuuroo kitila 5 hidhaatii bahe. Kalaqaa fi hoogganaan telegiraamii Faransaayitti qabamee hidhaa keessa kan ture Paavel Duuroof himatamee mana murtiitti dhiyaateera. Callisee wabii yuuroo kitila 5 hiikameeras. Paavel Duuroof sanbata darbe xiyyaara dhuunfaasaa keessaa akkuma bu'eetti ture Paarisitti kan qabame qorannootti seene guyyaa 4 booda Callisee mana murtiitti dhiyaate manni murtichaas wabii yuuroo kitila 5 akka hidhaatii bahu taasiseera. Garuu poolisiin dhaabicha qorataa waan jiruuf yakki inni ittiin shakkame haga qulqullaa'utti Faransaay keessaa akka hin baane seeraan dhorkameera. Paavel Raashiyaatti kan dhalate yoo ta'u lammummaa Faransaay fi Gamtaa Imireetota Arabaa qaba. Raashiyaa keessaa telegiraamii mormitootaa akka cufu mootummaatiin gaafatamnaan didee bara 2014 keessa biyyaa bahee Dubaay mandheeffate. Biiliyeenerichi Azerbaajaan irraa ka'ee Faransaay buufata xiyyaaraa Leebargitti akkuma bu'een ture kan inni jaalalleesaa waliin poolisiitiin to'atame. Miseensi caffee Raashiyaa fi biiliyeenerichi Ameerikaa Elon Musk qabamuun Paavel mirga yaaddoo ofii bilisummaan ibsachuu Awurooppaa keessatti du'aa jiraachuu agarsiisa jechuun mormanii ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.